goota Oromoo dirqamaan butuun ukkaamsee gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa kan jiruu fi loltoota isaa ija shakkiin ilaaluun amanuu dhabee yeroo gara yerootti dararaa hamaa irraan ga'uura darbee ajjeesaa kan jiru yommuu ta'u, loltoonni sirnichaa baay'een isaanii dararaa hamaa fi dhiibbaa sirnichi qabu kana mufachuun mooraa waraana PP dhiisanii kaayyoo dhugaatti amanuun gara irree fi gaachana saba isaanii kan ta'e WBOtti makamaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Buunnoo Beeddellee Ona Cawwaaqaarraa poolisiin humna addaa tokko gara waraana bilisummaa Oromootti makamee jira. Akka poolisiin kun jedhutti hidhata WBO qabda jechuun shakkanii ji'oota hedduuf waajjira poolisii Ona Cawwaaqaatti dararaa hamaa irraan ga'uu himata. Hooggansi keenya Amaara waan ta'eef afaan tokko jala deebisuuf jechoota Oromummaa calaqqisiisan dubbachuun yakkamaa nama taasisa jechuun rakkoo achi keessa jiran ibsa. Miseensonni waraanaa ga'een isaanii qajeelfama osoo hin taane yaada hooggansaa guutuu qofa seera irratti hundaa'uun poolisoota gaaffii mirgaa gaafatan farra sirnaa fi WBO waliin hidhata qabdaan hedduu ajjeesan kan jedhu poolisiin mooraa diinaa keessaa ba'e kun taa'ee ilaaluu yeroo naaf galutti gara kaayyoo dhugaatti dhaqeera jedhe. WBO bira erga ga'e sochii bilisummaa Oromoof taasifamaa jiru ilaaluun saba ofiif qabsaa'uun akkasitti jechuun miira abdii qabuun dabalee dubbate. Gaafa waxabajjii 23 2024 akkuma mana iraarsaa irraa baheen guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa waxabajjii 24 2024 mooraa PP keessaa qawwee haakaamaa tokko fiduun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuu isaattis gammachuutti dhaga'ame ibseera. Abiy Ahmed kaayyoo murna biltiginnaa osoo hin hubatin fedhaanis ta'u dirqamaan itti seenuun gocha gara jabinaa uummata Oromoo irratti raawwachaa kan turanii fi ammas kan jiran yeroo baay'ee walii isaaniitiin walitti garagalanii walitti dhukaasuun lubbuu walii isaanii balleessaa kan oolan yommuu ta'u, godina lixa Wallaggaa Ona Haaruutti loltoonni Impaaratti wal ajjeesuu fi wal madeessuun isaanii himameera. Akka maddeen keenya eeranitti loltoonni Abiy Ahmed maqaa sakatta'iinsa WBO'n ba'anii Ona Haaruu naannoo gaara Bakakkoo jedhamu qubatan guyyaa kaleessaa jechuun gaafa waxabajjii 25 2024 loltoota sirnichaa biroo Ona Gimbii irraa bobba'an waliin bakka Bakakkoo jedhamutti walitti ba'uun osoo wal nargin WBO'tu nutti dhufe jechuun walii isaaniitti walitti dhukaasuun akka baalaatti gadi wal harcaasan jechuun dubbatu. Loltoonni hedduu rasaasa walitti roobsuun battalatti yoo lubbuu walii balleessan kanneen biroo lakkoofsaan hedduu ta'an immoo madoo dandamii hin qabneen wal adabanii jiraachuun himameera. Gochaan akkasii mooraa biltiginnaa keessatti irra deddeebiin mul'achuun hoogganni wal qorachaa fi walidhaa turuun ni beekama. Lixa Shaggar Aanaa Jalduutti dargaggeessi Oromoo tokko waraana goleessaa PP'n ajjeefamuun lafarra harkifame. Murna biltiginnaan banamee jiru jabaatee itti fufuun keessattuu dargaggoonni Oromoo fi qonnaan bultoonni Oromoo ajjeechaa suukanneessaa seera waraanaa hin ibsinee fi namni namarraa dhalatee gochaa jibbisiisoo akkasii kan hin raawwanne yeroo ammaa raawwachuu irratti argamu. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 25 2024 Lixa Shaggar Aanaa Jalduu ganda Qarsaa Mirxii keessatti dargaggoo maqaan isaa Dajanee Guutamaa jedhamu loltoonni sirnichaa magaalaa Boonii irraa ba'an dabballee waraana bilisummaa Oromoo jechuun rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Akka jiraattonni jedhanittis dargaggoo kana erga ajjeesanii booda reeffa isaa lafarra kaleessa guyyaa gabaa magaalaa Boonii harkisuun magaalicha keessa dabballee waraana bilisummaa Oromoo ajjeefne jechuun uummatatti agarsiisaa akka turanillee jiraattonni kunniin dabaluun ibsaniiru. Anichuma keessa ganda Jawwee Boonii fi Badhaas Qorichaa keessa waxabajjii 22 dargaggoonni 3 ajjeefamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Lixa Harargee Aanaa Odaa Bultum keessatti dhaan yoo ammaatu maanguddoota milishummaa leenjisuuf dirqamaan manneen namoota irra deemanii galmeessaa jiraachuun beekame. Dabummaa daangaa darbee ilmaan Oromoo irratti raawwachaa fi raawwachiisaa kan jiran koloneel Abiy Ahmed fi ergamtoonni isaanii yakka namni tokko keessaa hin qabneen sobanii yakkamaa taasisuun gochoota qoor-qalbii namootaa tuqu irratti raawwachuun namoonni booddee isaaniitti hafan akka hin dubbanneef jecha ilmaan Oromoo mana hidhaatti naqanii dararuun garii ammoo teessuma aangoo isaanii akka tiksaniif jecha dirqamaan leenjii waraanaatti guuruu irratti argamu. Sarbamiinsi mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kan yeroo kamuu caalaa yeroo ammaa jabaatee itti fufuun murni abbaa irree waan barbaade afaan qawween uummata irratti raawwachaa jira. Lixa Harargee Aanaa Odaa Bultum magaalaa Baddeessaa keessatti gaafa waxabajjii 19 bara 2024 loltoonni sirnichaa maqaa WBO deeggartuun namoota danuu mana hidhaa kan naqee dararaa jiru yoo ta'u isaan keessaa namni abbaa maatii ta'e Jaafaroo Hussein kan jedhamu irratti miidhaa cimaa raawwachuu jiraattotni ONM itti himan. Akkasuma magaalicha keessatti dirqamaan waraana duuluu qabdu jechuun namoota mana isaanii irra deemuun guyyaa kaleessaa waxabajjii 25 galmeessaa kan oolan yoo ta'u namoonni galmooftanii jirtan guyyaa waamamtanitti qophaa'aa jechuun dirqama itti laatanii akka deemanis dabaluun ibsan. Maastar Kaanfi gootichi waraana bilisummaa Oromoo roobi irraa waxabajjii
Waxabajjii 26,2024 jennee qabannee dhiyaanne isin dhaggeessifne. Gabaasa tarkaanfii waliin bakkeewwan hedduutti moora sirnichaa hunsaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo. Waraanni sirnichaas gara waraana bilisummaa Oromoo lubbusaa oolfachuuf jecha baqachaa jira. Haaluma kanaan korommiiwwan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaaf ba'a diinaaf lukkeelee diinarra tarkaanfii guggubdu fudhachuun maddeen waraana bilisummaa Oromoo har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti hima. Bobbar Bushinni Gaabaa Ooboon zooniilee cuuf keessan labsiin ergamtoota murna bilchiginnaa akka baal mukaa tarcaasee rifaatu guddattuu muuyyoo yaaddessu. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo hiree saba tolchuuf halkanii guyyaa joorammoo akka dansaa milkiin tarraa'oo fi guyyaa injifannoo boonsa galmeessuu jabeessee fuuldura tarkaanfataa jira. Akkuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Artuun Fursee bakka addaa Arwaatoo jedhamu kaleessa Waxabajjii 25 ganam sa'aatii 3 irra eegaluun lola waraanni bilisummaa Oromoo waraana faashistii PP konkolaataa 8 dhuftirratti galgal sa'aatii 12 taasise. Loltoota murna bilchiginnaa torba ajjeesuun 10 cimaan gaggeesseera. Haleellaa jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa waraana weerartuu PP irratti taasise. Kanaanis qawwee naakaamaa 5 rasaasaa kaamaa 200 hidhannoof boombii harkarra eeguun moora qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasise. Gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa godina Walloo Aanaa adda addaa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiru. Waraana PP naasuu jaba keessa galchuun barame. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachaa jabaatetti fufuun zooniilee baaf kibbaa waliin ta'uun Bobbar Bushinni gaan tarkaanfii fudhatanitti fufuun godilli Darargee Aanaan Caar Boson Gaardin keessa dheengaddu Waxabajjii 24 waraana faashistii PP kallattii sadiin Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate. Injifannoo boonsa galmeesse. Tarkaanfii waloo kanaanis loltoota biyya mat 15 irraa ajjeesuun hedduu madeesse qawwee akaamaa tokkoof hidhannoo irra eeguun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasise. Diinni kun saba maaraaf argobbaa qindeessee dhachiisuun poolisiif humna adda isaanii dabaluun lolchiisaa jiraatus waraanni bilisummaa Oromoo ergamtoota maafa PP adabbii barbaachisaa kennuufiin itti fufe. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhate jabaate. Isin godina kam keessatti argamtu? Godinni Arsii Aanaa Shirkaatti gandi Heellaaf Waajji jedhama. Aanaa Shirkaa keessa rakkoon nageenyaatu akka jiru nuuf kakaasutti jiru. Mee waan jiru maal beektu isin? Wanti ani beeku guyyaa kaleessa waraanni mootummaa nutti yaa'eetiin akkuma nu nagaan ta'e nutti dhufee mana nurraa barbadeessee qabeenya akka mataa kiyyaatti illee akka uummataatti illee namoota baay'ee irraa nurraa barbadeessanii rakkannee maatii wajjin cinqabnee jirra. Guyyaa edaa halkan akkanatti baargamoo jala daa'imman akkasitti bosona keessatti ligdii fixaabule qabeenyi wanni nyaannurraa wanna dhuunurraa dilimsiin wanni hundi qabeenyi ka uffata maatii hunda nurraa saabatee jira rakkannee jirra. Ayyee Arsii Aanaa Shirkaa keessatti rakkoon nageenyaa irra deddeebiidhaan akka jiru nuu kaasaa jirtu. Mee waan kun maalirraa madda? Akka muka jala bultan fa'aa dubbachuutti jirtu. Waraanni Impaayera Itoophiyaa isinitti bobba'ee qe'eef qabeenyaa keessan gubaa jiru kun maalirratti hundaa'eeti? Maal balleessitan isin? Badii tokko hin qabnu inni isin warra adda bilisummaa taatanii jirtan jedhee waa'ee shakkii kanaatiif isin adda bilisummaa taatan mootummaa kanaaf hin toltan jedheetiin nurratti qabsaa'eetiin akkanatti nu barbadeessee rakkoo nurra geesseetiin hin baqa amma warii nurraa ofatee kanatuun kaan godhuun qabeenya midhaan nurraa barbadeessuun mana nurraa barbadeessuun rakkoo adda akkanatti nurra geessise muka keessatti warra waan uffatu dhabee waan nyaatu dhabee daa'imman dhagaa amma akkanatti nutti iyyiti waan goonu wallaalle akkaataa baabura handaachuun ka biroo manaa kam nurraa saabatee jira daa'imman nu harkatti dhumaa jira yeroo ammaa kana keessatti. Qaamni mootummaadha jedhu kun maal falasiniif ka'aa jira maal dhuga uummata muka jala bulaa jiru kanaaf uummata qeensaarraa gugubate kanaaf maal jedha kana wayisiniif kaa'e qabaayyuu. Inumaayyuu qaamni mootummaaf muuziqaa qabatee inumaayyuu namoota ijaan argu barbadeessaa jira malee wanni fala kaa'u tokko inumaa hin jiru yookaan arge kaan amma Habiib Kadeeroo ka jedhamu guyyaa dheengaddaa akka qabame kun amma ajjeesanii laga keessatti darbame jedhameetti information nu kennamaa jira. Kuuwwan illee tumaadhaan laaffisanii bakka homaa dhumuu fi qareera jirti akkasitti uummata waan nutti hin deemee nu xaragaa jiru malee waan furmaata nu kaa'u tokko nagarre. Aanaa Shirkaa kana jalatti manni gubate ni jira baay'inni isaan gamtaa qe'een manca'aa jiru kun Oromoonni qe'ee irraati buqqa'aa jiru kun baay'inni isaan gam ni beektu? Baay'inni isaa guyyaa kaleessa ani irra deemee ammallee mukatti baanee waan jiru irra deemee lakkaa'uu hin danda'u wanni haga ija kiyyaan argee gara mana 12. Kan gubate jechuudha. Kun hundumtiyyuu bakka buluu fi bakka itti nyaata qopheeffatu dhabeema bakkee keessa jira jechuudha. Rakkoo keessa jira marga nyaata hin jiraatu humna takka akkana daa'imni haadha iyyutti harma inni haadha keessa waan fuutu dhabde rakkoorra jira akkanatti waan fuutu dhabde akkan sirrichaatti irra jira kaan fixaa jiranii kaan immootu qoonni fixaa jira akka rakkoon akkanatti nurra gahaa jira. Maqaa Oromootiin aangoorra kan jiru kun mootummaa Oromooti kan jedhamu kun akkam uummata Oromoo bakka ni bu'aaree akka isin ilaaltan tilmaama yaada keessaniitti isin mootummaa kana akkamitti ibsuu dandeessu kun bakka isin bu'a? Bakka nu bu'a jennee adda bilisummaan bakka nu bu'a jennee abdii guddaa qabna ammas taanaan duubaan hiriirree jira. Waraana bilisummaa Oromoo irraa abdii qabdu malee mootummaa Impaayera Itoophiyaa Abiy Ahimadiin durfamtu kanarraa abdii kuttaniittu jechuudha. Abdii keenya kunnee jirra bakka namni keenya dhumee jira qabeenyi keenya
keenya barbadaa'ee jira. Wanna tokko nu fayyadu wanta takka qotamee. Uummata Oromoo qeesaa irratti akka malee itti dhiibamaa jiru akkasuma dhiitamee hidhamaa irraa buqaa jiru kanaaf gaa maaltu falataa jettu gaazin. Kana maali ka nu adda bilisummaa uummata Oromoo kana abdanneetumaan innummaan fala nu haa kaa'u wanna biraa fala biraa wanta tokko wanni nu kaa'u tokko hin jiru jennee yaada qabna. Ayyee Oromticha Arsii ba'aa. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana gara waraana mootummaa irraa uummata isaa gartee waraana mootummaa boojiitiin harkaa qaba. Akkasuma humna waraana mootummaa keessaayis gara abaawootti harka kennachaatiin jiranii waraanni mootummaa Itoophiyaa kunis gartee akkasuma yeroo ammaa kana waraanni gartee waraanni mootummaa yeroo ammaa kana gara abaawootti deddeebi'aatiin jira harka kennateetiin jira. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waraanni gama mootummaatiin achi gargalee ofiiyyoo wal harkaa dhabeetiin jira. Kun gara abaawootti galaatiin jira abaawootti harka kennataatiin jira isiniin jaa kabajamtootaatii fi jaalatamtoota keenya akkuma argaa jirtan kana kunoo yeroo ammaa kana wallabdeen gartee waraana humna waraana mootummaa akkasuma waraana naannoo Oromiyaatis gama abaawootti kagalaa jirutti dura baay'ataatiin jira. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya garuu mee viidiyoo kanarraa waan hubattan koomentii jalatti laayik sheer sabiskiraayib nu gochaa nu jajjabeessaa isiniin jaa. Oduun qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaataa asumaan nu hordofaa isiniin jaa.